እኔ ቺዝ ቢደረግብኝ ይቅርታ አደርጋለሁ። Raajii arguuf beera fuudhuu jedhan. Akkam jirtu nagaa keessaan ani nagaa kooti galata waaqayyo. Viidiyoo kana ilaalee waan baay'een irra deddeebi'eeni. Lakkaa yeroo tokko numatu ofirratti saasa'a hin jedha. እኔ ላይቺት ቢያደርግ ምንም ይቅርታ ላለው የትንተልኩን አናራት ዮ ከምብራ ያኒ ዴሜ ጃለቴ ወይ ዮኪን ዶታ ወይ ጀደ ነጥኒፈመኝ ጎዳፊ ባርሂ ከኑምትቼት ስረት ጎዴቱ የሆነ በቃ number bachiftu ay shin kun kanarra geessa teessu kan biraan barbaada jedhe ilaale jechuudha. Hiikamti isaatu sin barbaadu jechuudha bar. Nama sin barbaadu jedhe darbee kan biraa ilaale akka ingiintaan godhaaf yetimo. Namni koo dhugaa waaqayyo isiniin jedha. Kana kanaati beekanni otoo kanuma kanaan gola keessa jirtu silamaan dubbattu silamaan gootu silamaan fiddu kan jedhurraan akkas tarkaanfachaa dhufe jechuudha. Dhiirri tokko gola shan kan seenu jira. Kana jechuun silaa dhiifti. Tokko too manatti sukkumtuu yaada kana too gadi qabdee sukkumtuu wajjin dhiphattuu narratti ay narratti beela too jettu kuni shigurraacha jechuudha. Maadaatiin itti baa jechuudha. أنا برتاني أكملتي نمني نجالتي توكو كلي نجالتي لكوكورا كوفان أكو من غارم ما كابو هرئنا كابا إني سكو ما غارم ما كابو هرئنا كابا وانتي إسا والبوك هيك أبني جران نني دوني دفني ولين جراتو جنة أنا أسكاء كمبرا دي ميلالو كمبرا بردك ani laal otoo ofirraan bisiin cikku godha dhugaa Kiristoos. Anni titti cikin godhu. Ay shin nama kakootiti maal weetti. Maaliif beekuu dhiisuu dandeessi akkana ni jiru. Garuu dhugaa waaqa. Yoo hin barbaachifne yoo hani gahe ta'e gahe jennee hadda baanee deemuun mirga qaba. Mana nakaaye gola nakaaye kanarra otoon hin beeksifne ciqqi godha Kiristoosin gixxum godhe karaa naa danda'ame nama jeesuun garuu cubbuudha karaa Kiristoosii maalinnis akkuma jedhame dubartii irratti dubartii biraa barbaaduunis cubbuu mitire rakkoon qaba dhugaa waaqa. Gittum godhe daandiin argadhen daandiin mijateen har godhe ajje isaan ajje malee nititti sintu maal goote niti kan akka kootitti amma otoon qobaa jiru otoo dhiirri tokko dhufee waa'ee jaalinaatti kaase maalittan beeka waan inni keessa jiru maal isaan beeka. Kanaafuu ani adabamtu miti jechuudha bakka. Otoon beekin ta'uu danda'a ishiin kan isheetteen isaaf kan nama sanatti isa kan ba'e haala ba'e mana gola nama tokko seeni waan ta'eef ani waa'ee inni dhimma hin qabu maal goota ishii dhugaa waaqa garuu daandiin danda'ameen gaafa san dhugaa waaqa gaafa san ይቅርታ አደርጋለሁ ሲትን ላይ ቢያደርግም በከሰል ሲጀመር ሱማ ቆባን ቀቡ ካየ ድሙማ ከአተ ጀለቴ ሰማሌ jechuudha beebar warra akkas jettu kuni dhimma kadhatteetti maragamta malee dhimma keen qabu jechuudha. Iqirtaan isa kanaa miti mara wantoonni iqirta dhiifama walii gootee bira daddarbitu wanti ta'e jira malee isa kana jechuun sin barbaanne qoy kan biraan deemee ilaala jechuudha bara waan biraa hiikaa maal qaba nama kana jedhamu maal isa dhiifama goota maalaa ta'u jette har'a dhiifama goota fi dhiifte immoo boru kan biraa sila dhiifamina gooti jedhe jechuudha bakka tokkoon keenya teenyeetuma maalan godhaa ta'u.
maanan godhaa ta'uun. Yoon hir'ina qabaadhe yoo inni asin barbaadu jedhame yookiin immoo walii hin galamne ta'ame gargar ba'e anaafis carraa bichaaf jiraachuu hin danda'a nama faanas jiraachuu hin danda'a anaafis carraa kennu ofiifis carraa isa bara filate sana isa tarkaanfate sanatti deemu si gala kanaan ala anama gola keessa kaayan irratti kan biraachi chata malee kan danda'u karaan danda'u an dubartii sanan tuqu Kiristoos maaliif seete miskiin tokko too beektuu kan gootu jirti ishee namarraa qam gootudha malee inni bahee chiit namarratti godhe kana jechuun isatu dhaqeen bara ishii miti isatu dhaqee akkasirratti ishiirratti godhe waan ta'eefi kun ishiirraa dhimma hin qabu amma tokko naa akkasii ani dubartiin namarraa fudhattus jirti kan jedhan hin jiru ishiin haqqaddee waan ta'een itti seenti otuma ishiin jirtu utuma inni garuu gara ishiitti harkifamu itti kan dhuftu gidduu isaanii kan galtu jirti inni kun qobaadha mataasaa kan danda'e inni kun mataasaa kan danda'e jaalalanni naa qaburraa hawwitee tokko fakkeenya hariyaa koo taate yookiin guddinyaa koo ollaa yoo taate isani naa godhurraa yookiin isani naa hoolurraa gammachuu mana keessa jiru ilaalte haarte karaa ittiin gidduu kana seentu yoo barbaaddattee seente humnaan jechuudha inni illee too qilleensa hin kennine humnaan gin nama foonii waan ta'eef yoo hatte kuni dhimma biraati kun hiikansaa dhimma biraati garuu otoo nani mana jiru ofiisaa bahee ofiisaa nama nan hin beekne nama iddoo ta'ee dhaqee wajjin waan biraa daddabarsee kana jechuun ishiin kun teessu ishiin barbaad nageessetti nan barbaachiftu si jammar jechuudha bara nama akkana akkamitti dhiifama godhaaf nama nan barbaachiftu otoo mana keessa jiru እንደው ጨራዳ አላዱፍ ክርስቶስን dhugaa waaqasin hin jedha carraadha allaadhuf akka inni darbee jiraatu nam sana faana carraa allaadhuf qixxi godheen ajjeesa karaa ta'e qixxi godheen waan ta'e itti facaasa anillee du'allee sababa sanaa malee jechuudha carraan kanaan kennamuuf karaa anatoo ta'e iyyatti mamana kanaati meetu mana keessatti gola meeqan naa lama sadii irratti ilaal ifa maalii goonee dura waa'ee kanarratti haasofna yetti nama mana sikaayee ala kan biraa laale kam ifamni maayin yaani ifamni ka qaban bar ika qaba amma me jecha tokkitti taf sinnam barbaachiftu ati sigee sin barbaadu jecha jedhu tokkitti tafe malee amma nas gatee nama biraa laalu jechuun bakka nama kanaati boon ifama goote waan deemtee wajjin jiraachuu baatu baga goote bakka gosh maamushee koo deebiidhii sirra jechuun ni qabda jechuudha jireenya kee irra taphachaa jirtan barkana jechuun dhummi yeroo tokko qoruudhaaf fa'i ilaaluudhaaf fa'i otoon godhee maal jetti kan jedhan fa'i mana keessatti taa'anii otoo haasa'anu yewnat boru dhugaa godhachuudhaaf jechuudha otoo nama tasaas irratti kan biraa jaaladhe yookiin kan biraa jedhee maal gootan bakka dubbannee waliin mari'annee ifama sii godha maal bakka adda ta'e maan adda ta'e otoo naani jiru ani na baanan gargar jiran rakkoo hin qabu otoo naani jiru akkamiin namni tokkoof akka seera Kiristoositti maaliif yaani an irratti anoo kalee namuma ishii beekameetu man akkuma ishee irraa simatamee noo dhufe har'a maaf hangadi bu'e sila mana keessa ol deebi'ee hojjedhe yookiin ilmoo godhadhee wajjin bututee naam jedhe mukaa beeka dhageessu waan akkas jedhu beekatu man duras akkasitti argeera balleessasa dhiifaman godheef surmaa otoo namnuun dhagahin dhiifama gootiif asumatti sokkoo miidhaan utuma argitu utuma laaltu jechuudha kana jechuun jireenya kee irratti taphatta carraa fuulduraa jireenya kee sirriitti isaa babal'isaa jirta ati manum keessatti maadaatii kee baafta manum keessatti qinqinii kee qinqineessaa jirta ati manum keessatti cugaarraa kee amma 0% itti gubaa jirta iddiliin koo kan nama maal jette jechuudha nama akkasii argite taanaan carraa afaanii baasee sin barbaadu jedhu heegi akkas gootee miti jedhini gaafadhu
lakkisiin jedhee siin mormuu danda'a. Yoo argite kallattiin argite ammarra geessutti immoo ragaa sana fanatti agarsiise. Bakka yoo jedhee siin jedhe kana jedhe bakka sii dhumate jechuudha. Furmaata keetti deeman jireenya keetti deeman. Atis boruun jiraattaan bara jireenya maaliif ati naman bara wanti gassi qabu tokko hin jiru. Daandiin banaadha. Akkuma isaa banaa siifis banaadha. Barte kanaaf wanti dabilisteef maaltu jira? Namni tokkoof tirfidha. Adda nama tokkooyyuu hajajamee beekee jaalalame burqisiisee hin jiraanne kan biraa faana tarkaanfatee borus kan biraati jechuudha. Inni 5-6-7 lakkaa'uun dadhabu jechuudha. Namni akkanas jamar iddoo ofumaafuu hin qabu jaalala mataa isaatiifuyyuu kabaja mataa isaatiifuyyuu bakka jecha dhumaa san argannaan tarkaanfii karuma nama lamteen hin malaan dhugaa waaqa karanaa danda'amteen indaa akka darbeen jiraanneen godha yoo naa danda'ama garuu dubartii sanan tuqu maaliif seete yoo dhaga'u baatteef otoo anan beenne anamma beekamee dhufee jechuun eenyu kabajumaan dhufee garuu anan beettu inni fageesse iddoo biraatii oo kana godheo nan beettoo dhugum qabaatee dhiise ishiin har'aa sursurreen kan ofirraa baaftee kiisii keessa keessummaa argite naa karoora akkasii godhatte kun tiraanspoortiin deemte lafti daqiiqaa 10 naafe ishii kana baaftee keessatti haasaa ishiitti gortee jechuudha. Bakka ammoo wal ergan akkas gootee akkasiin deemti waan ta'eef jechuudha. Milikeeta dhiiramoo wanta ittiin beektu hin jiru shunkaana. Dubartiin lamaan baay'ee argita daa'ima harkatti argita. Namni illee heerumte ishii kana milikeenni haadhummaa fi ganaa dubaraa garagari. Baay'ee isaan beekama yaani. Kanaaf maal gooti ishiin maalitti beekti akkanaan jiru jechuun maalitti beekti beekuu dhiisuu dandeessi tokko illee yoo jiraate garuu beekuu dhiisuu dandeessi maal godhe jedheen ishuu dhariyaan maal godhe jedheen ishii miidhuu deema riyaan dubartiidha yookaan akka kootti anamma yeroo nama tokkotti hamma har'aa dhufee jiraadhu waa'ee isaa kalee abbaawwanni wajjin dabarsan wanti hin beeku hin jiru kiristoosin ala beekaa hin beeku dabarsee yoo dhiise dabarsee yoo qabatu wanta ati beektu hin jiru imnatiidhumaan malee jechuudha. Akkasuma jechuudha gaanam otoo gaa sana dura tokko mukni hidhattee amma natti dhufteen kalee kana naan jettee maalaan gochuu danda'ama? Ana dubartiidha. Na udhuu dandeessi riyaan amma ishiin dhufte kalee wajjin turte ani otoo hin beekin itti kana gaa qolqolonyuu dhadheeti. Hin ta'u dubartii irratti dubartii isin lama dubartoonni walirratti tarkaanfii fudhatina. Inni isin hin jedhu isa deeme irratti. Isa dubartoonni tokko ofii ishee haadhattee gidduu keessan galta irratti illee dubartii irratti fudhattu malee isa ofii deemee seene sana ofii barbaadee ofii dhaqee sana dubartiin tuqina. Dubartiin umaa hin beektu akkamitti yaafattee beekti. Akka iddoon oolu hin beektu iddoonni bulu hin beektu. Dhugubatee sobatee adda baafatee waggaa tokkotti fudhatan barreessumaayyuu yoo carraan ishii dafee ishiidhaa dhageessise malee. Kanaaf an dubartii irratti tarkaanfii fudhatu amma isa faana jirti ishii faana jira ishii sana faana jira ani dubartii sana hin abaaruyyuu ishii faana yoo naa tole ishii faana mijeeffadha waan hin godhu kanaan isa malee ishii faana dhimma walirraa qaba. Nama dubartoonni akkana immoo baay'ee ofumaafuu iddoo ofiin qabanii jechuudha. Ofumaafuu qoshaashaadha jechuudha. Akkamitti sirratti qoshaasha'ee deebitee dhiifama jettaati. Borus carraan irratti qoshaasha ati qoshaashaadha jechuudha mana keessatti sirratti qoshaasha'ee dhufee dhiifama siin jedha borus ba'ee sirratti qoshaasha'ee deemee dhiifama siin jedha ati qoshaashaadha mana keessatti qoshaasha'ee dhufee ammas baana kan qoshaasha maa dhugaa inni eeyyamu ani kan inni eeyyamu dhiiras ta'e dubartiis ta'e bakka dhiirris akkasuma dubartiin tokko jirti. Kan akkas gootu jechuudha. Ishiinis akkasuma. Ana jalatti qoshaashofteen ishii faana dee'ee qoshaashaa dhiifama naan jette yookiin dhiifama ishiidhaa godhee wajjin jiraadha. Isas hin danda'u. Bakka. Si jammar lapheen kee waaqummaa yoo beeke, lapheen kee eenyummaa kee yoo beeke, namummaa kee yoo beeke, maaltu lama si godhe? Yoo siin taane kalee naa ta'a jettee yoo itti seente, har'a yoo siin taane wantoota laalte adda baasu jechuudha. Malee iddoo haati kana guduunfite kan biraa hin danda'amu.
Jammarati laphee qulqulluu qabaate dubartiis taatee dhiira waaqummaa yoo ofirratti beekte eenyummaa kee yoo beekte kana wanti si seensisu hin jiru bar namni namuma foonuma tokkicha an dubartiidhum kan biraas dubartiidhum kanaaf warreen tokko akkasitti ofumaa ofirratti eeyyamtanii yoo ofumaaf of daandii ofii babbantanii jechuudha. Ofumaa jechuudha. Jechi isaatu as qayyaamina bar. Jechuun daandii dhumate jechuudha mi'aana irratti. Anyways yaada barreessa sagalee isinitti dheeresse.